Exit exaamiidha. Gaaffii 36ffaa galanii dhaabne 37 irraa kaafneeti waliin ilaalla. Nu faana tura. Gaaffii maal jetti? An infant with pyloric stenosis was treated with surgery and returned for 4 hours ago. What is the most important nursing intervention? Mucaan pyloric stenosis qaba. Walitti maxxanuu marrimaanii. Sarjarii godhameeti achirraa deebi'e. Sa'aatii 4 dura. What is the most important nursing intervention? Wanni narsiin gootuuf barbaachisaan kan A. Monitor intake and output and administer medication. B. Feed small amount frequently and assess in meses. C. Keep the infant NPO and encourage parent to perform oral care. D. Monitor urine output and encourage parent to rest. Pyloric stenosis qabaachaa ture mucaan. Surgically godhame. Pyloromyotomy jechuudha. Immediate post-operative period first 4 up to 6 hours keessa jira. Maal ta'uu qaba mucaan kun? Infant keep the NPO. Uumaa afaaniin fudhachuu qabu. Maaliifi to allow stomach to rest. Oral feed are introduced later once bowel sound is returned and the infant is stable. Egaa bowel sound in deebitee booda. Oral care is important during NPO to maintain comfort and hygiene. Optionii kanaa ilaallu. Monitor intake and output and administer medication. Kajuu kun importantidha. Garuu no priority at 4 hours post-operative. Barbaachisaadha. Feed small amount frequently and assess in meses. Kajuu kun too early dha. Infant is still NPO at 4 hours. Uumaa afaaniin fudhachuun qabu. Keep infant NPO and encourage parent to perform oral care kajuu kun corrected. The most important intervention in at this stage barbaachisaan kana. Monitor urine output and encourage parent to rest kajuu kun supportive dha. No priority intervention. So correct answer in keep infant NPO and encourage parent to perform oral care kajuu kana. Exam tippiidhaaf post-operative pyloromyotomy care eega baqeeffame booda 0 up to 6 hours NPO ta'uu qaba. IV fluid oral care. Kana sirrii qaban. After 6 hours garuu eega sa'aatii 6 booda gradual reintroduction of feed. Clear fluid formula takka breast milk. Monitor for vomiting, infection, dehydration. Kanatu hordofamu. So pyloromyotomy godhamnaani pause feeding post-operative. Sa'aatii 6 dura uumaa fudhachuun qabu. Hanga bowel sound return ta'utti. So correct answer in keep infant NPO and encourage parent to perform oral care kajuu. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Suppose you are caring for terminally ill patient in hospital. Terminally ill patient jechuun warreen garmalee dhukkubsatee tajaajila kennaafii jirtu haa jennu. The patient can't sleep because he is thinking about the future of his family after he died. Dhukkubsataan kun hin rafu. Maaliif? Wayi yaadu jira. Eegaa namtu booda maatiin tiyyatuun akkam taati jee san yaadu jira. Saniif hin rafu. Which action would be most appropriate? Which asii gadi kana keessaa kamtu sirri? A. Ignore patient assumption. B. Allow patient to continue talking. C. Order patient to sleep without worry. D. Administer the prescribed drug. Patientiin kun terminally ill dha. Garmalee dhukkubsatee fayyuudhaaf wanni yaadan qabu. Expressing anxiety about family future after this. Kuni psychosocial concern dha. Not just physical symptom. Sammuudha. The nurse role in maali asirratti? Gaheen narsiidhaa?
to provide therapeutic communication idha. Listening, validating, and allowing expression of feeling. Dhaggeeffatee waan inni miira isa dhagahame sana akka inni ibsatu hayyamuufii qabdi. Ignoring or ordering patient to sleep osoo rafii jettee takka immoo gantaa dhabdee dhiisuun kun sirriidhaa miti. Administering medication may help sleep waan dhufillee garuu underlying emotional distress san ni fura. The most appropriate action to allow patient to continue talking akka inni haasawu hayyamuuf. This is support emotional need and help patient cope. So option kana yoo ilaalle ignore patient assumption ka jiru kun non therapeutic miti. Dismissive dha kun. Allow patient to continue talking ka jiru kun sirriidha. Therapeutic communication emotional need inni barbaadu sun fura waan ta'eef. Order patient to sleep without worry. Injinqamini yoo seera fi jechuuniif illee non therapeutic dha. Administer prescribed drug kun symptom focused dha. Mallattoo irratti malee psychosocial concern isan hin furu. So correct answering allow patient to continue talking. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu psychosocial scenario akkanaa yeroo dhufe therapeutic communication usually priority intervention idha. Listening is greater than medication. So when patient talk, let them. It heal more than silence or pill. Jecha kana qabachuu qabdu. Yeroo dhukkubsataan haasawu akka inni haasawu hayyamiif. Os jechuunii fi dawaa kennuuf irra santurra wal'aana waan ta'eef. So the answer would be allow patient to continue talking ka jiru. Gaafiin itti aantu when interviewing any client with personality disorder, the nurse would assess which of the following. Yeroo inni fi nama personality disorderii qabu. Nursi wanni isii ilaaluu qabdu kana. A. Desire for interpersonal relationship. B. Increased need for approval from other. C. Disruption in some aspect of his or her life. The ability to charm and manipulate people. Personality disorder jechuun maali bro? Personality disorder jechuun enduring maladaptive pattern of behavior, cognition and inner experience. Amala hin taane agarsiisudha. Hallmark featuring clinically significant distress fiduu danda'a qaama irratti. Impairment in social, occupational or other important area of functioning. Hawaasa keessatti hojii irratti rakkootti fida. Kanaafuu nurses assessment maal irratti xiyyeeffachuu qaba? Disruption in life functioning san irratti xiyyeeffachuu qaba. Not isolated amala isaa kan kophaasanii miti. Optionii kana yoo ilaalle N desire for interpersonal relationship ka jiru not universal. Some personality disorder fakkeenyaaf schizoidiin, avoidantiin faanii little or no desire for relationship. Hariiroo namaa wajjin uumuu hin fedhan. Hundaa miti garuu. Isa biirra jiru increased need for approval from other kuni dependent personality disorder. Not general hallmark. Hallmarkii dhaa miti. Disruption in some aspect of his or her life ka jiru kun sirriidha. This is most consistent and universal feature across all personality disorder. Ability to charm and manipulate people ka jiru antisocial takka narcissistic trait. Personality disorder hundaa miti. Kanaafuu deebisaan sirriidha. Disruption in some aspect of his or her life. Exam tippiidhaaf waan ati qabachuu qabdu. Disruption define disorder. Yooniif gaafiin if asked about general trait of personality disorder wanni ati yeroo jalqabaatti ilaaltu functional impairment takka life disruption ilaaluu qabdu. As keessatti jechoonni distractorii ta'an charming, approval seeking kuni
specific subtype personality disorderiiti malee generaliidhaan miti. Kanaafuu wanni ati asirraa beekuu qabdu personality disorderii yoo qabaate functional impairment ilaaluu jalqaba. Gaaffiin itti aantu 45 years old adult came to OPD for an annual physical check-up. Qorannaa waggaatiif dhufe. Waggaattiif ilaalame. Observed to be irritable and unable to concentrate. Akkanumatti cinqama taa'uu hin danda'u. Xiyyeeffannaan qabu. When questioned about his behavior, he attributed it to working two full-time jobs. Yeroonii fi maali amalli kanaa kun jettee yeroo gaafattu hojiidhaan bakka lama hojjeta jedha. Which nursing diagnosis would be most appropriate? Nama rakkoo kana qabu nursing diagnosisiin mijataan qaba. A. Activity intolerance. B. Coping. C. Sleep deprivation. D. Disturbed sleep pattern. Amma patientiin kun amata 45. Working two full-time job qaba. Bakka lama hojjeta dhaabbiidhaan. Wanni inni dhufeen irritabilityidhaa fi inability to concentrate. Kuni wanni inni agarsiisu inadequate rest and sleep deprivation agarsiisa. Boqonnaa gahaa dhabuudhaa fi hirriba gahaa dhabuudha. Causein isaa maali? Excessive workload. Hojii itti heddummaati. Insufficient sleep. San booda dadhabbiin itti dhuftee irritabilityidhaa fi poor concentration achirraa dhufe. Optionii kana tokko tokkoon ilaallu. Activity intolerance kaju yeroo tam activity intolerance jenna inability to perform physical activity due to limited energy or oxygen supply. Sababa anniisaan isaa gabbu'eef akka hanqina oksijiniitiif sababa afuurritti cituuf yoonii fi waa hojjechuu dadhabee activity intolerance jenna. Copingiin akkaataatti stressii jalaa dandamatan stress manaajimentii. Garuu hundeen jechaa sleep lossiidha malee coping strategy miti. Sleep deprivation kan jiru kun sirriidha. Mallattoo irritabilityidhaa fi poor concentration fatigue due to insufficient sleep wajjin match godha. Disturbed sleep pattern kan jiru apply ta'uu danda'a. Garuu sleep deprivationidhaatu more preciseidha. Sababa hojiin itti heddummaatee fi deprived ta'e malee not just disturbed hin jeeqamne. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu sleep deprivationiin hanqinni hirriibaa maal fida? Irritability fida. Poor concentration fida. Dadhabbii fida. Activity intolerance yeroo nuti jennu physical exertion problem qaamaa yeroo waa hojjetu. Copingiin ammoo stress management issuudha. Akkaataatti wanta tokko dandamatan. Disturbed sleep pattern yeroo jennu sleep cycle yoo jijjiiran. But not necessarily total deprivation. Kanaafuu no sleep, no focus. Yoo rafni namni xiyyeeffannaadhaan wanta akka hojjechuu hin danda'u. So correct answeriin sleep deprivation kan jiru kana sii ta'a. Gaaffiin itti aantu the nurse is caring for client with schizophrenia who is taking haloperidol. Narsiin nama schizophrenia qabu kani haloperidol fudhachuu jiru tajaajila kennaa jirti. The client report restlessness boqonnaan itti dhagahamuu qabu. Cannot sit still taa'uu hin danda'u. Has muscle stiffness. Maashaan isaa kuni walitti kokontomfata. Of the following PRN medication which should the nurse administer? Dawaa asii gadii kana keessa kami kan narsiin kennitu? A. Benzotropine 2 mg PO. B. Haloperidol 5 mg PO. C. Propranolol 20 mg PO. D. Trazodone 50 mg PO. Amma patientiin kun schizophrenia qaba haloperidol fudhachuu jira. Haloperidoliin typical antipsychoticidha. Wanni inni report godhe restlessnessidha.
inability to sit still and muscle stiffness. Kuni mallattoolee extrapyramidal symptomidha. Extrapyramidal symptomiin akaashiyaa qaba. Akaashiyaa jechuun qaamaan gad taa'uu dadhabuu motor restlessness. Parkinsonism. Parkinsonismiin rigidity, stiffness, qaamni walitti guggubu, jajjabaachuu isaanii. Extrapyramidal symptomiin kuni sababa maaliif dhufe dopamine blockageidha. Basal ganglia keessatti. First line treatmentiin anticholinergic medication warreen akka benzotropiinii fa'a. Optionii kana yoo ilaalle een benzotropiin jedha. Kun sirriidha. Anticholinergikiin extrapyramidal symptomii kana relief godha. Haloperidol 5 mg PO hajuu kun itti hammeessaa extrapyramidal side effect. Haloperidol kanumaan koozii ta'e. Propranolol hajuu kun sometimes for pure akaashiyaadhaaf ni fayyadama garee but not first line when stiffness is present. Trazodone hajuu kun sedative antidepressant. No role in this extrapyramidal symptom management. Kanaafuu correct answeriin benzotropiin 2 mg PO hajuu. Exam tipiidhaaf waan ati qabattu extrapyramidal symptomiin yoo argame early onset irratti treat with anticholinergic like benzotropiin, trihexyphenidyl, diphenhydramine warreen kanaan treat ta'a. Tardive dyskinesia late onset yoo ta'e do not use anticholinergic. Instead reduce dose or switch drug. Sun godhuu qabda. Neuroleptic malignant syndrome yoo ta'e garuu medical emergency antipsychotic stop godhanii supportive care fi dantrolan yookaan immoo bromocriptine kennaniif. Benzotropiin balance for basal ganglia. So namticha rakkoo kana qabu dawaan narsiin administer gootu benzotropiin 2 mg PO hajuu. Gaafa itti aantu nurses caring for patient admitted to medical ward with diagnosis of acute kidney injury. Narsiin dhukkubsataa medical ward ciise acute kidney injury qabu. Saniif tajaajila kennaa jirti. The patient has history of confusion and irritability. Dhukkubsataan kun seenaansaa of wallaaluudhaaf garmalee cinqamuudha. What is the main cause of this behavior? Maali sababni amala kanaa? A. Increased serum potassium level. B. Decreased fluid and electrolyte balance. C. Increased serum calcium level. D. Increased blood urea nitrogen level. Patientiin kun acute kidney injury qaba. Common complication acute kidney injury dha azotemia. Azotemia jechuun accumulation of nitrogenous waste like urea and creatine. Complication in biraa electrolyte imbalance and fluid overload. Confusion fi irritability suni classic sign of uremia. Dhiiga keessa blood urea nitrogen ol ka'u. Elevated potassium causes arrhythmia. Yoo potassium ol ka'e arrhythmia dhufa malee confusion miti. Daawwannaawwan dhaatiitu disturbita. Calcium change cause tetani or lethargy. Qaama jajjabeessa. But not primary cause. Fluid electrolyte imbalance yoo jennu kuni bal'aadha. The most specific cause of confusion in acute kidney injury blood urea nitrogen in develop. Increased serum potassium kajuu erga kajiru kuni cardiac arrhythmia fa'aa fida malee akkasuma muscle weakness fida malee confusion fi irritability fidu. Decreased fluid and electrolyte balance kajuu kun hedduu bal'aadha. No direct cause of confusion. Increased serum calcium level kajuu kun hypercalcemia lethargy fida, weakness fida, constipation fida. Not hallmark of acute kidney injury.
increased blood urea nitrogen kan jiru D irra kan jiru kana sirriidha. Maaliif yureemiyaan dhiiga keessatti yoo urea nitrogenii yoo dabale neurotoxicity fida. Confusionii, irritabilityidhaa fi decrease concentrationii achirraa dhufa. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu acute kidney injury yoo qabaate namni tokko azootemiyaa itti dhufa. Kana booda yureemiyaa. Isaan booda confusioniin dhufa. Potaashemii yoo ta'e garuu hertiidha. Arritimiyaa. Kaalshiyamiin booniidhaa fi maseelii wajjin. Blood urea nitrogen bireeniidha. So blood urea nitrogen mess or disturb with brain. So correct answer in increased blood urea nitrogen kan jiru dhiirra kan jiru kana ta'a. Achitti aantu analu. A 5-year-old female child is brought to health center from low malaria risk area with fever, convulsion and lethargy. Mucaa waggaa 5tu health center dhufe. Buufata fayyaa. Iddoo malaariyaa riskiin isaa gabbu'aadhaan dhufe. Bakka bookkeen busaa hin jirre. Wanni inni dhufee mallattoon isaa fiivarii qaba. Convulsionii qaba. Lethargii qaba. Gaggabduu qaba. Of wallaaluu qaba. Which of the following is the best category for this child? Mucaa kana category yeroo goonu kam jala raman? A. Fever no malaria. B. Very severe febrile disease. C. Malaria. D. Severe complicated malaria. Mucaa namoota shani. Low malaria risk area irraa dhufe. Feverii qaba. Convulsion qaba. Lethargy qaba. According to IMNCI guideline, a low malaria risk area, fever with danger sign yeroo jennu convulsion, lethargy, inability to drink, stiff neck, mallattoolee akkanaa kana wajjin yoo jiraate very severe febrile disease jennaan. Not malaria. Malaria category yeroo nuti fayyadamnu high malaria risk area. Unless there is confirmed test. Qorannaayyuu adda bahee malee. Option A irra jiru fever no malaria kan jiru sirrii miti. Sababni isaa mucaan kun danger sign qaba. Convulsion, lethargy qaba. Kanaafuu feverii jenneen qoon very severe febrile disease kan jiru inni biirra jiru kun ammoo sirrii. IMNCI classification low malaria risk isa kanaatiitu guuta. Inni sirra jiru malaria kan jiru high malaria risk area irratti yookaan immoo positive test irratti yoo positive malaria testing ta'e. Severe complicated malaria kan jennu isa dhiirra jiru kana if confirmed malaria in high risk. So correct answer in very severe febrile disease kan jiru. Exam tippiidhaaf waan ati qabachuu qabdu low malaria risk area plus fever plus danger sign yoo jiraate very severe febrile disease jedha. High malaria risk area plus fever yoo taate classify as malaria. Uncomplicated or severe depending on sign. So low risk plus danger sign in very severe febrile disease jettaan. Correct answer isaa B. Gaafitti aantu ilaallu. A patient with comminuted fracture of femur is to have an open reduction with internal fixation of fracture. The nurse explained that open reduction internal fixation is indicated when patient cabaa comminuted fracture jechuun bone is broken into multiple fragments. Bakka hedduu caccabde dhukkubite akka jaansan. Femuriidhaatiitu akkasii caccabde. Inni suni open reduction baqaqfameeti keessatti internal fixation godhan. Yeroo tamii inni kun indicatedidha jettee narsiin ibsa goote. A. Adequate alignment cannot be obtained by other non-surgical method. B. Patient cannot tolerate the discomfort of closed reduction. C. Cast would be too large to
provide normal mobility. The patient is able to tolerate long-term immobilization. Comminuted fracture jechuun bone is broken into multiple fragments. Open reduction in the internal fixation kan jennuun kun procedure, surgical procedure where fracture is exposed, realigned and stabilized with plate, screw or rod. Mismaaraan yeroo keessatti wantichi baqaqfamee keessatti walitti lafeen sun deebifama. Yeroo tam indicationidha. Wennaan surgical methodin fakkeenyaaf casting faan close reductioniin faan cannot achieve proper alignment or stability yeroo san yeroo alaan deebisuun hin danda'amu. Especially necessarily in complex fracture fakkeenyaaf comminuted yoo taate displaced unstable fracture yoo taate. Optionii kana tokko tokko yoo ilaalle adequate alignment cannot be obtained by other kajuu sirriidha. Main indication oriifidha isuma kanaafu. Patient cannot tolerate discomfort of closed reduction kajuu comfort is not deciding factor. Waan murtee isaatii miti itti toluu fi toluu dhabuun alignmentidhaa fi stabilityidha malee. Cast would be too large to provide normal mobility kajuu indication open reduction with internal fixation idha. Cast size indication miti hangi castidha. The patient is able to tolerate long-term immobilization kajuu oriif yeroon filannu when immobilization alone is insufficient. Not because patient can tolerate it. So correct answer in A, adequate alignment cannot be obtained by other. Exam TP dhaaf waan ati qabachuu qabdu oriif kan jennu open reduction with internal fixation in open when closed this won't work. Yeroo close reduction hin hojjenne yeroo sani baqa isanii kan godhan. Used for complex fracture, comminuted, displaced fracture yeroo sani. When proper alignment is cannot be achieved otherwise. Gaafitti aantu ilaallu. A 10 years old male child fell head first from tree and land on the ground. Mucaa waggaa 10tu mukarraa kufe. Jalqaba mataan bu'e. And land on the ground. He experienced immediate loss of consciousness. Battalumatti of wallaale. Vomiting and has unequal pupil size upon regaining consciousness. Yeroo inni of bare hammi pupilii isaa wal qixaa miti. What is the most appropriate nursing intervention for this patient? Wanni nursing gootuuf maali? A. Performing neurologic assessment. B. Administer antiemetic medication. C. Keep the head elevated at 30-degree angle. D. Stabilize child neck and spine. Mucaan kuni waggaa 10 head trauma qaba. Mukarraa kufee mataan lafa dhahe. Mallattoon isaa loss of consciousness qaba. Vomiting qaba. Unequal pupilii qaba. Kuni mallattoo maali? Serious head injury with possible increased intracranial pressure. In trauma, first priority maali? Nama trauma qabu irratti first priority always airway, breathing, circulation and spinal percussion. Unequal pupiliin sun maal agarsiifti? Ijji sun wal qixa ta'uu dhabuun possible brain herniation yookaan immoo severe intracranial bleed. But before neuro check or positioning, the nurse must stabilize neck and spine to prevent further injury. San godhuu qabdi. Optionii kana yoo ilaallu perform neurologic assessment kajuu barbaachisaadha garuu not first priority. Spineen osoo isa sochoofne osoo asas hin goone dura stabilize ta'uu. Administer antiemetic kajuu kuni mallattoo wal'aana malee does not address life threatening risk.
keep head elevated at 30 degree ka jiru intracranial pressure saniif helpfulidha. Garuu hanga spine sun stabilize taatu unsafe. Stabilize child neck and spine ka jiru kana first priority. In trauma with head injury dirqama kana godhan. Exam TP'dhaaf waan ati qabachuu qabdu. Tokko trauma priority always start with ABC. ABCdhaan eegalta. Plus spinal periculation. Unequal pupilliin intracranial pressure sun dabaluu agarsiisa. But don't forget spine first. Head first fail, spine first care. Mataadhaan jalqaba bu'e spinal cordidha. Kan dura tajaajila argachuu qabu. So correct answeriin stabilize child neck and spine ka jiru kana. Gaaffiin itti aantu nursing management of patient with hemiplegia during acute phase of stroke include tajaajilli yookaan wallaansi nursing dhukkubsataa hemiplegia qabu. Hemiplegia jechuun paralyzed. During acute phase of stroke yeroo strokein phase qaba. Phase jalqabaa keessatti nursing gootuuf. A performing passive range of motion on all limb every 4 hours. B maintaining patient in recumbent side-lying position. C restricting active movement. D positioning joint higher than the proximal joint. Patientiin kuni maal qaba? Hemiplegia qaba. Nama hemiplegia qabuuf wanni jalqaba godhan. Acute phase of stroke keessatti patientiin hemiplegia qabu. Risk for immobility related complication guddaa qaba. Kanaafuu passive range of motion isa barbaachisa. Passive range of motion wanni gargaaruuf joint flexibility, muscle shortening dhaaf contracture ittisa. Promote circulation, reduce risk of deep vein thrombosis. Prom should be done regularly every 4 hours appropriate. Barbaachisaadha. Sa'aatii 4. Option isa biirra jiru kana yoo ilaalle maintain patient in recumbent side-lying position ka jiru risk of aspiration fidaa'u yeroo dheeraadha. Akkasitti ciibsuun pressure ulcer takka pneumonia illee itti fiduu danda'a. Restricting active movement ka jiru movement should be encouraged as tolerated. Akka danda'ee socho'uu. Yoo dhorkan garuu recovery tursiisuu danda'a. Positioning each joint higher than proximal ka jiru kuni not standard. Kanaafuu stroke nursing exam TP'dha. Jalqaba promidha. Prom early and often in stroke patient with hemiplegia. Jalqaba promi goota. Prioritize mobility, positioning and skin integrity. So correct answering performing passive range of motion in all limb every 4 hours. Wanni range of motion godhaniif contracturein akka ittiin dhufnee fi muscle atrophy akka ittiin akka qaamni hin qallanne ittisuudha. Gaaffiin itti aantu during post-operative period. Patient with above the knee amputation should be instructed that residual limb should not be routinely elevated because yeroo post-operative eegaa operation dalagamee booda nama above knee amputation qabu jilbaa olitti irraa muran should be instructed that residual limb should not be routinely elevated. Ol qabaan oolanii sababni isaa
A. Flexed position can promote hip flexion contracture. B. This position promote clot formation at the incision site and the thigh. This position reduce development of phantom limb sensation. The unnecessary movement of extremity can cause wound dehiscence. Flexing, flexed position can promote hip flexion contracture kajuhan. After above knee amputation, routine elevation of residual limbini, especially hip flexi godhan, hip flexion contracture fida. Contracture yoo dhufe akkan sochoonii godha. Prosthetic fitting and rehabilitation isaan balleessuu danda'a. So best practicing avoid prolonged elevation, especially after first 24 up to 48 hours. And encourage prone position. Proneedhaan ciisuu qaba. Gentle range of motion exercise godhu. Optionii kaan yoo ilaalle maaliif sirrii hin taane? Promote clot formation ka jiru, this position promote clot formation at the incision site ka jiru, elevationiin does not directly cause thrombosis. Kallattiidhaan hin godhu. Isa sirra jiru reduce phantom limb sensation ka jiru, phantom painiin neurologicalidha malee positionalii miti. Kan miilli irraa muramee jiru akka waan miilli sun malee dhukkuba jirutti fakkaachuudha phantom limbiin. Cause wound dehiscence ka jiru inni dhiirra jiru kuni movementiin healingii miidhuu danda'a. Garuu elevationiin qoftiin primary riskiidhaa miti. Exam TP nama amputee ta'eef wanni ati qabachuu qabdu maali? Elevate early, not endlessly. Post-operatively ol qabanii garuu akkasitti ol qabanii tursiisan. Maaliif ol qabanii? To reduce swellingidha. But avoid prolonged flexion to prevent the contracture. So correct answer a flexed position can promote hip flexion contracture ka jiru. Gaaffiin 48ffaadha. Researcher sometimes use member of hidden population to provide name of other member of that population to recruit participant research. Researcherii namni qorannaa godhu tokko miseensa hin mul'anne, miseensa hawaasa hin mul'anne hidden populationii namoota waan hin taane hojjetuuf. To provide name of other member that population to recruit participant. Isaantu wal beeka waan ta'eef ka biraa akkasaa akka inni eeruuf san godha. The resulting sample would involve is A. Probability sample, B. Self-selected sample, C. Chain referral method, D. Sampling referral. Where researcher use member of hidden population fakkeenyaaf sex workerii fa'a, undocumented migrantii fa'a, drug userii fa'a. To refer other from same group, they are using maal fayyadamanii chain referral method jaaniin yookaan immoo snowballing sample jaaniin. This technique is especially useful when population is hard to reach or stigmatized. Ka ofitti qaanfate yoo ta'e, bakka bira dhaqqabuuf ka ulfaatu yoo ta'e. There is no formal list or sampling frame. Kanaafuu namoota kana itti dhiyaattee ragaarraa fudhachuuf waan ulfaatuuf mala kana fayyadamu. Probability sample ka jiru inni irra jiru kuni random selectionidha. Kuni noun populationii keessatti. Hidden populationiidhaaf miti. Self-selected sampling ka jiru kuni participantiin kun fedhinnaa isaatiin voluntary yoo ta'e referaliidhaa miti. Sampling frame ka jiru immoo list of populationidha. Method of recruitmentidhaa miti. Kanaafuu sampling teknikiin as keessatti researcherri kun fayyadamu snowballing takka immoo chain referral sampling jaaniin. Gaaffii itti aantu which of the following is example of strategic leadership role for nurse leader?
Asii gadii kana keessaa kamtu fakkeenya strategic leadershipidhaati. A. Developing and implementing organizational goal. B. Conducting research study. C. Providing direct patient care. D. Training new nursing staff. Strategic leadership nursingii keessatti long term vision qaba. Mul'ata yeroo dheertuudha. Organizational direction qaba. System wide impact qaba. Gaheen nurse leader in strategic role keessatti gaheen nursiidhaa maali? Set organizational goal and priority dha. Galma dhaabbaticha sanii kaayuudha. Align nursing practice with institutional mission and health system objective. Drive policy development, resource allocation. Wantoota bal'aa qaba. Conduct research study kan jiru kun evidence based practice dha. Garuu kun irra caalatti academic akka research role dha. Leadership strategic leadership jedhama. Providing direct patient care inni jiru kun operational dha. Strategic miti. Training new staff kan jiru educational akka managerial role dha. Malee strategic miti. Strategic jennaan system plus structure plus vision dha. Sadeen kana walirratti. If option is involved big picture planning yoo je yookaan organizational direction yoo je it is strategic. Yoommoo about individual patient or staff yoo je operational dha. So kanaafuu deebisaan sirriidha developing and implementing organizational goal kajuu kana sagantaa keenya sirriitti xumurraa gaaffii 50 kaa'anii sagantaatti aanu keessatti itti fufnaa. Yaada keessan nu barreessuu hin dagatinaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaatti.